hoggaa isiin dhuftee akka bineensa warra kanaatu dhufee Hamzaa Sheekh Jaabir jala koomintee kanatti yoom tana qofa isiin maal gootu fakkaatin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في وردبسوتا خان دعوتشا جرتنا وبريس خيسا نمزا شيخ جابر وري سنيف قلقل خيسا سنيف هابريد وري سنيف قيا خيسا سنيف هابريد نقيني ربي سنبرت تاجرات تبا دعوتوتا في وردبسوتا أرانتنا وانا جايبا راني سنيو دي سوديم وصو وانا جايبا تنتين سين ندرا إن شاء الله تعالى سينا قباب دوان تناوجي والقبطون إسنيهمو بربادا تاريخا إفدوبتشي ديبو أتنو براتشيسا فانا تاريخا را إفدوبتشي ديبو أتنو برباتشيسا جارا خود أفرفاتي نكيسن ديبس قچلو تيقول رخينا خدنين دقاي فد وصوني فين وانين سيهمو ديمو تنسين ندوران سينا قباب دوتنا سيفهمو برباد وانين سيهمو ديمو وانا جايبات دوبا خرا سيناتي نكيس ديبسا فانا سيناتي نكيس ديبسا bara 1925 keessa lafa Ixaaliyaa jaamtu tana keessatti gaafa san Ixaaliyaan biyya takkan turre biyya adda addaati turre sababa baaldii takkaatiif baaldii jechuun isii eela keessaa bishaan ittiin baafatan san yoo kan beeytan taate eela jechuun boolla dheertuu qaqqotanii bishaan keessaa namaa ba'u ka bishaanii waraabbatan haadaan akkana harkisanii bishaan isii fuutee deemsaniin baaldii jennu. Isii saniif jecha lolli amata 12 ilaa hanga amata 300 wal lolame. Laata dhiroo baaldiin tun baaldii akkami jettee yaaduun kee afaan qabu. Baaldiin tun ta dahabaati moo? Ta daa'imman deeti moo? Tan meetaati moo? Waay baaldii akkami jettee sammuu ta'e keessa dhufuu dandeessi. Baaldiin baalduma nagayaati. Baaldii sibiilallee miti baaldii mukaa xiqqishoota. Sababa baaldii kanaatiif jecha lolli walit dhaabbataan amata 12 deeme lolli qabbanaawaan amata 300 deeme qara seenaachi si'aafu biyya gartee booloogiyaa fi moodooniyaa jedhamtu. Moodooniyaan roomaan impaayeriin bulu turte bara san keessa bara 1325 keessa. Booloogiyaan ammoo paapaa Yohannaa nama ja'aniin bulu turte. Biitti lamaan tun biyya adda addaa gaafa san keessatti kan gartee hududni adda addaati turte. Gaafa san Ixaaliin akka ammaa kanatti tokko hin taane jechuudha. Duba gartee moodooniyaa biitti jedhamtu tun biyya gartee baaldii booloogiyaa tana hatte. Magaalaa booloogiyaa tana seentee moodooniyaan baaldii hattee deebiti. Wataadara tokkootu hatee deebi. Sababa baaldii natamuutiif booloogiyaan waraqaa barreessitee itti ergite uummata moodooniyaatti. Baaldii keenya nagayaan deebiftan moo hin deebiftan yaada ji'u barreessitee itti ergite. Yeroo tana moodooniyaan jetteen barruu barreessitee fi Baabaa Yohannaa nama jedhamu warra amantii kanarraa ture. Baabaa Yohannaa nama jedhamu kana yaa zindiiq yookaanuu yaa isa amantiin qabne jedhanii amantiidhaan isa tuqan. Aarri bul itti jee. Sababaan isaan itti wal loluu deeman baaldii takka tan eelarraa bishaan ittiin waraabbatan. Sababa baaldii takkaatiif. Duba gartee baaldii tana deebisuu didanii arrabaan achi deebisnaaniif booloogiyaan wataadara nama 30 fi warra lafarra lolu nama 30 fi warra fardaan lolu nama 2,000 qabattee fuula karaa moodooniyaatti achi gargaarte. Moodooniyaanis wataadara lafaa nama 5,000 fi wataadara fardaa nama 2,000 akka isaanitti qabattee fuulatti achi galte. Lolli ni oowe. lola san keessatti nama 2,000tu sa'a gabaabduu keessatti addunyaa irraa tapha.
Baaldii isaanii deeffachuudhaaf jecha lolli ajaa'ibaa gaggeeffame. Baaldiin san laata dhiiroo amma eessa jirti? Baaldiin isaan itti amata 12 irratti wal lolan. Baaldiin isaan itti amata 12 irratti wal lolanii lubbuun meeqa baate? Lolli qabbanaawaan amata 300 irratti deeme. Bara 1325ffaa jaarraa afuraffaa keessa gaafa Ixaaliin yookaan Xaaliyaan adda adda muramtee jiraachuu turte san Geerlaandaaniyaa mana jedhamu keessatti ammallee jirti jechuudha. Geerlaandaaniyaa mana jedhamu keessa Ixaalii Geerlaandaaniyaa jettee baaldii san yoo viizit godhuu feete deemtee ilaaluu dandeessa. Baaldii mukaa xiqqishoo takkaa jecha aman 300 lolli deeme jechuudha. Duba daawwattootaa fi hordoftoota eegaan seenaa tana isiniif kanne yookaan isinitti hime booda sababa baaldii mukaatiif lolli amata 300 deemuu danda'e. Hamzaa Sheek Jaabir waan isatti tole ni hojjeta, waan isatti hin tole ni dhiisa, waan itti amane ni ja'a, waan itti hin amanin irraa callisa. Gurra keebanii qaceellotti dhaggeeffadhu abbaayyi. Kanan barinna haa baru Hamzaa Sheek Jaabir daa'iidhaasi da'waa godha. Hamzaa Sheek Jaabir artistiidhaasi. Muuziqaa Islaamaati dalaga. Muuziqaan Islaamaa ni jira moo hin jiru irratti ragaa quubsaan qaba. Quubsaa olis niin qaba. Quraanaa fi hadiisarraa. Jetteenii miti kaniin deemu waan hin godhu keessatti ifitti amantummaani. Hamzaa Sheek Jaabir munshida dhagahi faarsutti hin jiru waan hin qabuun si himu jira. Hamzaa Sheek Jaabir aktara. Akti godheetiin si garsiisa. Viidiyoon an akti godhe keessaa takka waa'ee bilisummaa maraatte ani maraataa miti kan jettu irratti haala maraataa ta'eetiin viidiyoo dalage. Niin ta'e tahaa ta'eetiin dalage aktara jechuudha. Tahaa jechuun maal jetti dhuftee warri gartee udaan dhiqachuun beekne amantii udhiise amantii beekuu waan guddoodha. Akkaataatti udoota warri hin barin Allah subhaanallaa jaanii bar. Subhaanallaa gaafa rabbi gaafa seebisuu fadhan rabbi sirraa haa jallatu jaan rabbi sirraa haa jaalatu barreessina jaanii. Warra kanaatu dhufee na jalatti maal jee nin kofle dubo. Ammallee irra deebi'eetiin kofloo gaa waan san yaadanne. Maal jaan? Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillahi jaan gaa isaan inna lillahi tolchaniin jaanii. Walla sheekii maraate way sheekii maraate alla boo maalte bar dhugumaan rakkatanii barnaaf. Aboo ifi rakkadha an aktiin godhe ani aktara aktiin godhe munshida nashiidaan baase daa'iidha da'waan godhe. Warra ITTis warra koompitaraatiis waa hedduudhaan. An zamana kiyya keessa jiraadheetiin jira dhugan siima. Zamana kiyya keessa jiruu bareedduun jiraadhe. Waa hundan arku jira, waa hundan dhaga'u jiraas. Warra kanaatu dhufee anatti dubbachuu barbaada duboo banii Adam woyin isinitti hima. Dhugaan sitti hima. Namootan akka kiyyaa hedduudha ni jiran. Walaakin arraba keessan sodaadhaaf if gaqqaban. Arraba keessan sodaadhaaf if gaqqaban. Hedduu namootan akka kiyyaa na qofaa miti. Kanarra beeku hedduu jira. Garuu zamana kana keessatti an ifteetiin deema je'eetiin if Hamzaan iftee jiraachuu qaba jeetiin iftee jiraachaa jira. An Hamzaadha. An Hamzaadha malee Faaxee binti Islaamii miti. An Hamzaadha malee muummadoo gaala eeguu miti. Gaala eeguun dalagaadha haa taatu. Kasammuun gaalaa sanii miti jechuu fadheeti. Haree eeguu ka doktora meeqoo caalu meeqaa jira suudii keessa haree eegu ka doktora meeqa caalu. Haree eegu haree san hin caallee meeqaa jira beekta. Ka gaala eegu ka doktora meeqa caalu jira suudii keessa. Ka gaala eegu ka sammuunsaa gaala san hin geenye hedduu jira. Obboleeyyan keenya wal keessa jiran jechuu barbaadeeti.
warra kanaatu dhufee koomentii anaaf naa kan hoggaan nasiidaa muuziqaa qabdu baase yookaan wallee islaamata muuziqaa qabdu hoggaan an baase ragaan itti qabaga ragaa qabaannaan naa kottu waan sheenii siin je'eenii miti waliigallee abbaay ragaa qabaannaan ragaan naa yoo ragaan qabaanne darasaa sammuun oowwiti hin ta'in ragaan qabduumi shut up caljee sheekan garii gariitii jira warra sadaqaan deemu warra sadaqaa isaaniitiif jecha kaan qabrii nama sodaachisaa kaan guyyaa boruudha mala isinin naqan ja'a baasaa wallee baantanii miti walleen haraam hin qabdu wallisa anaa siin jechu jira wallisi konfidensiin siin jaa ragaan qaba ragaan sii qaba abbaay ragaa guutuun sii qaba abbaa kiyya gurguutuu yoo ragaan maali siin jaa namzaa sheejaa birbira kottu wallisi garuu hoggaa walliftu hin haraameessin abbaa kiyya hudduu keeysan naqin harma dhalaa keeysan naqin hin kijibinis wallee tana keeysatti waa naqa jiru bilisummaaf wallifta wallee kan hoogoo banaafaa wallisi wallee kan war Suleymaan faa wallisi namni haraameessiniin jee anatti yaama ragaa guutuun qabaaf ragaan malee dhamalaa gurratti isin naqama isin jaan tufuu jeen kijibaa sadaqaa jeen warra akkas isiniin jehu warra kaartiin islaamaa gakkuftu godhe keeysaa isaan tokko ragaan itti qaba abbaayee ragaa guutuu giyaan itti qaba kana konfidensii fi ragaan itti qaba amantii keeysaa quraanaa fi hadiisarraa Umar Suleymaan wallee nu hoogoo banaa walleelee bilisummaa tatana fakkaattu hunda ani dhageeffadheetiin jira kaasenni raayyaa guutuun na bira jira walleen isaa kaasenni raayyaa guutuun na bira jira wallee raayyaan keenya walleessa rabbii umrii adeereessu takkaan isii haraam hin qabdu naa isin hima wallaahi raayyaan duris wooma bilisummaa lallabuu ture arrallee wooma bilisummaa lallabu jira siigalee takkaan haraam hin qabdu waanuma bilisummaa haasawaa jira warri waan bilisummaa haasawu duris waan bilisummaa haasawuu turan namni haraam jeen jiru teenya tana oowwituu sammuu shiik jetti tana malee ta miskinummaan sammuu oogifte tana malee tana ragaatti qabna warri gartee immoo muuziqaa kiyya ka islaamaa jala nashiidaa tiyyate islaamaa jala deemtanii haraam jettan deemaa udaan dhiqadhaa abbaay deemaa waa baradhaa deemaa quraana keessan baradhaa haraamii fi halaal isin murteessitanii eenyu waan taateef sheekha keetii si barsiise haraamii fi halaal murteessu who are you eenyu ati maa guddaaf taata intaloo yeroo ta'en gubin na jala deemtee yeroo ta'en gubin abbaay yoo baratte gattaa'e baradhu yoon baranne willik jee na jalaa ba'i namni kana je'ee sitti haasa'ummaas jaarraa kana keessatti hamzaa shee jaabir malee hin jiru sin kadhatuusi fuu jechaa sitti haasa'u waliigallee tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota hoggaan akkana jiru obboleeyyan kiyyagaa babbareedaa ammaas kanneenuma keessa jiraa beektaa isinummaan na daawwachuu jiru kana keessa warra babbareedaa jira jechuudha warra sammuun isaanii banaa warra zamanaa wajji deemuu danda'u jechuudha amma boodarratti wanni seenaa san isinii kaaseef warri gartee ana jala dhufu ka gartee akkuma reefu isiniin jee warra gartee jaartiinsaa mana arabaa dalagaa ooltee maallaqa arabni isii arrabsee isii gadhawee isii gabritti jechaa isiif kana irraa nyaachaa dhiirti jechuu anatti haasa'u ka sheekha isin jettan maallaqa dhalaa nyaatee luka dhalaa bansiisee amnaar waan an isaanirraa miti bar an isaanirraa miti waan si ajaa'ibsiisa maallaqa dhalaa nyaatee luka dhalaa bansiisee ka isin sheekha beeytan ka isin sheekha keenya beeytan kanaatu dhufee hamzaa shee jaabir qeeqoofadha ka isii mana arabaa dalagaa ooltee hurkaa buufachaa ooltee maallaqa irraa fuudhee dhufee akka harreen namatti hin fayyadamnetti itti fayyadamee hogga dhalaa guma gakkaa nama amanti je'ee jechuu siigalee akka ifiin fedhetti itti fayyadamee dhukkee irraa kaasee siigalee hoggaa isiin karaa mana dalagaa kutte isiin dalagaa dhaquu agarraan sharmuuxota akkasaa yaammatee farrashatee jimaa wajji qamaa zinaa wajji dalagee jechuudha. You see? Khakana kanaat dhufee ana jalatti waa kannachuu barbaada.
nama zamanataa iftee jiraate irraa takka baahee dhagaye waan ati jettuun dhagoo sii galee. Ammoo dhagaye isiinis taachii gartee waan ifii barbaadde gootu guyyaa kana guutuu dhiira jaarsa siin ta'ini dawwaltee waan ifiin barbaadde haasawaa ooltu maallaqa asitti ergaa ooltu wanta akkanaa tanaatu dhufee tagartee lukaas akkanumatti banaa fi ooltu jechuudha. Sheerna godhan qullaa na godhiisan dhalaa Oromoo malee warra qullaa sheer wal godheessa gartan shiishee nama dhugaa isinitti himuun feetanii barisan. Ammaas taniin boodarratti dhaammadhee deemu. An abbaan fedhe na arrabsuurran kaa'an walaakin wanni isin godhaa jirtan kuni wallaahi Oromoo ilaa hanga umrii siika walitti hin deebine taasisuu jiraatan amanaa. Waan gartee abbaan dikeen darbate ambiti dhagaan harattee jaan. Na dhagaye. Ani siifiin hima. Anarraan tana osoo gartee abbaan fedhe jala gore ifteetiin jiraadha. Karaa jaarraan irra deemisan irratti hin deemee jiraadha. Maaliif jennaan dhiiga jaarraatiin na keessa jira. Na keessaa danfa yeroo hunda ilma jaarraa abbaa gadaati. Gurra keeffanii dhagayeeffadhu siifiin hima. Ani sagaleetu na bira jira. Sheekan isaanii gurguddaa kan jaarraa arrabsu diqaalaa Somaalee je'ee. Sagaleen na bira jira. Gaafaan sagalee tana gabbaase warri isin sheeka jettanii jala yaatan kan jaarraa abbaa gadaa diqaalaa je'ee arrabsu. Hoggaan an gabbaase adda bahinsa walitti deebi'uun hin jirreetu dhufa. Harargeen arjaadha, hayyuudha, gamna, gumnaa miti. Warra hoggaa kannaa ja'aniin ilma fi baasee namaa kannurraa hitakka uummanni harargeedha. Bani gurra kee dhageeffadhu. Sheekan sagalee teessan osoon gabbaasee uummanni kun sababaa keessaniin adda hin baane. Jaldeeyyii teessan tanarratti ergattan qabadha. Jaldeeyyii teessan ta'arrabsaa jettanii ergattan qabadha. Yoo hin qabanne gad baaseetiin umritti adda cinna umritti. Akka umrii waliin agarreetti. Gaafa san beela akka sabaattiitu isinitti bu'uu jiraata. Gargaarsa hoggaa ja'an ka dura utaalee kan nu garsiifannaadhaaf immoo arjummaadhaa hin beeku harargecha. Gaafa isa an dhugaan isinii hima jarman tana keessatti. Gaaf tokko ilma harargeetiin dhukkubsate. Dhukkuba badaa dhukkuba onneetii fi kan tiruutiin qabame. Haa gargaaruu jeetiin itti dhaqe. Nama na jalaa dubbatuun dhabe. Xiqqishoon teenye haati gartee ajajaa isaanii sheeticha isaanii guddaan dhukkubsatte. Miliyoona takkaatu bee ilaa hangana tuffatamaa jirta. An cofaan sitti tufan mallee jala deemtuu fi hoyi namaa qofa isin harargee. Jecha isaan ja'ayyoon isinii gabbaase sheekan na dhageeffadha. Warri garte ani ragaa malee sinaasawu ni beektan. Konfidensiidhaan ragaa malee sinaasawu. Waan inni godha jees ni godha. Sababaa isin saroota keessan Hamzaa jalatti ergitanii arrabsaa jettaniin wahiitu adda bahuudhaaf jiraata. Wahiitu baqaquudhaaf jiraata. Gaafa wanni san baqayxe umrii walitti deebuu dhabuu mala. Wanni niin gartee ragaa isinii kaaseef sababaa baldii takkaatiif jecha lollee amma 300 deeme wanni isinii jedhuuf arraba ajaawaan keessan tokko je'eef jecha guutuun addunyaa adda cituudhaaf teessi na amane. Na amane. Guutuu harargeetu adda cituu ta'a Oromoo wajjin. Bo'ani bar dhugaan siima. Dhugaan feetu silaa ittu. Dhugaa hin feetu sheekana dhagaye dhugaan siima. Waan feete keessaa ragaa ofiidetti bar nama ifiin bulaadhaani. Alaa kulli haala isinitti hin dheereysu. Waan hin haasa'u keessatti ragaadhaan hin haasa'u. Wixixixixix jeen fiigummaas ragaan maletti. Akka warra Hamzaa wajjiin munaazaraa yookaanuu mormii goona je'ee dhufee jeefe fiiguutiin ta'amnaar waan of deem. Ragaa fi daliila yoo haasa'uun. Kaan khaniinan guruppii keessa barsiisuu tureetutu
dhengata dhufee wajji mormuu yaale aliif baataa guruppii keessatti narraa barachuu ture. Oh my god. Dubbiin ilaas geessee jechuudha. Tanaaf alaa kulli haala isinitti hin dheeressu. Warri ammoo sheekotiin sarootaa fi gabrootan keessan ergaa jirtan sababaa isin waan kana gootaniin Oromoon adda kutamuudhaan shakka. Sababaa waldii takkaatiif amata 12 ilaa hanga 300 lolli lolame. Booloogiyaa fi Moodooniyaa jidduu jaarraa 14 keessan irraanfatina. Hamzaan ifiin bulee ifiin jiraata. Namaan sujuudu. Rabbii tokkichaaf sujuuda. Maqaan isaa Shiicaa Sunnii Salafii Maarree miti. Muslim. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا جي رب سبحانه وتعالى. مقا ربنا باسين قبي في بافدين في فيقو. تنافين عزافي. إفتي أمنتم من هاسوا. قرر خيتي تشالو. يوسف انقل دركيني سيقل. بودرتي وننين سيدامو شيخ. سقاليتيتي النبي رجل خاتي جاراب باقا دار ربسو. شيخة تقو في الأمامتي هدو ولدتي كبامانيتي نموتان هدو دا ورى جارة ربا قدا ديكالوني إلمان ديكالا جئي إسنا الربس يو إسان قدين تيني ديكالا لي إساني إرقو هنديفني قبروتان إساني إرقو هنديفني قديم باسا هايي كم جتن رقادا وجين قافسان الدنيا ولد ديقا مود أفجراتي نمني سنديم تاني غرغار سراغور تانيس لبا مود أفجراتا نعمنا أدبان أساقتتا ولك أبدا يوكا سنغوني همزة وانجي أكن نتفوفوس كوبا أبدا أكران ديبينيس كوبا أبدا تناني سندام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرلي إيغا جاران نخيسة جرا برولي المجارة أبا قداتي الرلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيتنا ترى